Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan kuma kallattis nagaa qabu isiniin jechuun jaaladha. Bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa akka har'ammoo waan fataatti jettan tokko qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa amma yeroon kun gannaadha. Biyya keenyatti jechuudha. Isin biyyoota adda addaa jirtanitti kaabboona jedhee tan yaada. Nuti immoo amma yeroo kana gannaadha. Gannallee lafa qixxeetti nu gaheetoo jira jechuudha. Mana kee waan si ho'isu tokko si barbaachisaa ani kanarratti manni haarawaadha ni qorra. Waan mana ho'isu baay'een itti barbaadaa jira jechuudha. Inni kunillee maalinni akkuma argaa jirtanii yeroo sukkuumu isinitti hin argisiifne tanaan dura kaa hojjedheen turelleedha. Yeroo lama hojjedheera viidiyoo akkasii haala fakkaataa ta'e jechuudha. Amma immoo ganna waan ta'eef akka dhangaatitti calliseetuma sukkumee qursii gizee buna dhugan galgala waggaa qoroxxooman dhadhaatti godhaniitu jechuudha. Baay'ee tokko mi'aa kanaafan hojjedhee qursuma keenya galgala gizee buna dhugnu irratti haasofna jedhee hojjedhe jechuudha. Isni kunillee akka dhumaa obsaan dhaggeeffadhaa irraa barattu. Akkasuma dhadhaa gaafii isinitti uuma jedheetu waan fide qabadhee dhufe tokko keessai manatti dhadhaa maal hojjenne naan jechuu dandeessanii dhadhaa manatti qopheessuun baay'ee ulfaata. Kanaafan bitaa isiniin jedha. Kun akka gaafii isinitti dhumne fan egaa ka hordoftoonni kun jalqabdanii haga mana faana turta woriin odoo jiru aannan odoo jiru maaliif alaa bittaa dhadhaa jettu waan ta'eefan gaafii kana qabadde deebii kana asumaan isinii deebisuu barbaadan isiniin jechuu jaaladha. Haala kanaanan akaa'aa jira eelirratti isiniin jedha akaa'ee ka'ee asirratti goggogsee ka'ee tanan haala kanaan erga goggogeen booda viidiyoo itti aanu irratti kun akkanatti akaa'ee jira jechuudha. Bassoo fakkaata akkuma argaa jirtan garuu jajjabaa of keessaa qaba akka akaa'ii yoggaa qoroxxomte maal si ta'a si'oo isaa deema jechuudha. Galgala gizee teessu sii waareessalleedha. Akkasuma immoo si'oo isa tokkoffaa manni kiyyaa haarawaadha. Egaa akka viidiyoo hojjedhee jira mana tolcheetu jechuudha. Ammas meeshaan waggaa itti galee ganaan wanta itti bahe ganaan isinitti hima achirraa kaatanii mana keessan immoo itti tilmaamachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma ijoolleen waa'ee mana na haasofsiistan keessanillee kun waa'ee mana keessatidha waan ta'eef manaa wal qabsiisee toon dhufu gaafa tokko nan dhufa isiniin jedha haala kanaan sahaanitti naqee qopheessee dhugaan isiniin jedha maankaa lama maankaa sadi waggaa qicatte. Maatii kee wajjin galgala waggaa gizee buna dhugdu nyaatte baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Tokkoffaa si'oo isaayu bakka Adaamaa keessatti akaayin akka argame akka biyya keenyatti egaa kaan akka Arsiitti achuman beeka achumatti ana laddachitan guddadde waan ta'eef maal godhu galgala yookaan baaqelaa tuntushii godhu yookaan immoo maal godhu baaqelaa washaqanii yookaan laanfisanii tuntushii godhanii akaa'u yookaan immoo ashuuqii yookaan immoo qamadii fi shumburaa walitti naqanii yookaan immoo akaayii garbuullee ta'u akaayii mana keessaan dhabamu jechuudha. Keessattuu yeroo gannaa daabboon isa akkuma jirutti ta'ee akaayii mana keessa gonkumaayyuu gannan dhabamu. Ani kaachumatti dhaladhee achumatti guddadhee aaduma achii tan sirriitti cimsee beeka waan ta'eef jechuudha. Kan nama biyyatti dhalate tokko kan waa'ee kee beekta waan ta'eef waa'ee kana haasa'aa jira. Kanaafuyyuu ani immoo amma yoo ilaalu shumburaan asin ta'uu maaliin asin ta'uu waan hunda bittee hin dandeessu dhugaan isin jira wanni hunduu akka mana keetiitti jiraatta malee akka nama tokko ittiin jiraattu ana ayyaantudha akka mana kootitti jiraadhee maaltu mana koo isa jedhee ilaaleetan kana akaayee kana qopheesse kunooti barbareellee xiqqeessin itti godhe akka nama gubnetti dhadhaan itti godhe barbaree xiqqoo wayiiti kanan itti godhe amma immoo haala isaa jijjiiree jira duratti maal fakkaata bassoo fakkaata amma immoo haala isaa jijjiiree jira jechuudha kun akkuma suuraa isin teechise kana kun argaa jirtu jechuudha akka sirriitti mul'atu tan teechise haala kanaan bareede asumarraa furannee maankaa sadii maankaa lama galgala teenyee itti haasofne jechuudha si'oo isa akkuma akaayii warri akaayii nyaattan waggaa jiraattan biyyatti akaayii nyaachaa galgala nama ho'isu sanii akkasuma kunillee jechuudha. Akka naannoo keessanitti wanta isinitti tolutti keessattuu yeroo gannaa waqtii gannaati irratti qopheeffachuun dirqamaadha kan akka bassoo kan akka wanta ta'e midhaan bulluqaa midhaan marqaa waan akkasii kana qopheeffatanii ganna dhugaa maaliif yeroo roobni sirriitti roobuu guyyaa dadhabaa oolte mana keessatti waggaa deebitu dirqama boqachuu qabda dhugaan isiniin jedha hojiin biyya keenya waan feete hojjedhu taaksii qabachuuf fagoo deemtaa waan tokko hojiidhaaf
faffagaattee kottee keetiin deemtaa mana keetitti hoggaa galte immoo dirqama waan si jabeessu mana keetitti qopheeffachuun ijoollee waan hunda bitee tan danda'ama hin jedhamu. Ati mana keetitti maalinni ogummaa yoo qabaatte qofatti jiraatta jechuudha. Jireenyi tooftadha malee jireenya nan dhiiba hoo jette gaaradha. Gaara dandeessee hin dhiibdu. Amma yeroo baay'ee namni waa'ee qaala'insa jireenyaa cimsee dubbata. Gaara jechuudha. Cimsee gaafa dubbattu koo gaara sitti ta'e garuu immoo tooftaa uummatti taananii qaala'insuma jireenyaa kana keessa ni jiraatta. Akka mana keetitti akka ollaatti nan jiraadha yoo jette miidhamtuu taata. Akka mana keetitti nan jiraadha yoo jette garuu osoo miidhamtuun ta'in osoo atillee qaama keetiin hin miidhamin mana keetillee osoo miidhin jiraatta. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata ni jaalattan jedheen abdii qabaa koottaa nyaadhaa isiniin jedhee jira.